Jaalallee isheetiif dargaggummaa ishee laphee qulqulluu fi umurii ishee irraa waggoota 20 osoo hin sassatin kenniteettiif. Jaalalli aarsaa kana hunda kaffalteef kunis guyyaa tokkotti daaraa ta'eera. Seenaanis jijjiirameera. Waggoota dheeraa fi dhamaa fi abdachaa kan turtee fi jiraachuun qabaa fi jechaa turteef sun guyyaa tokkotti dhabdeetti. Umurii ishee irraa waggoota 20 kan qisaastee fi dhimma maallaqaatiin qofa guyyaa abaaramaa kanatti shilingii Keeniyaa miiliyoona 200 dhabdeetti. Mana jireenyaa ishees gammachuun hin qufofne gara dirree waraanaatti jijjiirame. Namichi jaalallee kootiin jechaan hin ture shoor keessaa ta'ee dhalate. Isa nan beeka jettee waliin jiraachaa kan turte eenyummaan isaa ifa ba'e. Dubartii jaalalaaf jettee aarsaa guddaa kaffalte kun Olive Kagendo jedhamti. Jireenyi ishee tasgabbaa fi qananii mana jireenyaa ishee irraa ari'atamtee ofis ta'ee ijoollee isheetiif waan afaan kaa'attu dhabdee uffata illee argachuu fi rakkattee dubartii miskiina taatetti. Kaleessa Keeniyaa Naayiroobiitti qabeenya hedduu dubartii horatti turte. Amma garuu dumbulloo tokko dhabdee harka namaa eeggachuu fi dirqamteetti. Gadadoon kun hundi maaliif na irratti uumamee jettees imimmaan maddii irraa hin dhabamu. Akkam jirtu hordoftoota chaanalii ajaa'ibaa keenya yeroo hundumaa jaalalaa fi kabajaa isiniif qabnu calaqqisuun hin dhaabnu. Maatummaan keessan nu waliin cimee deemaa jira waan ta'eef yeroo hunda seenaawwan ajaa'ibaa isin biraan kan gahu chaanaliin ajaa'ibaa har'as gara Naayiroobiitti seenaa garaa nama nyaatuu fi gaddisiisuu gurraa fi ijaan isin beeksisuu fi qindeeffanneera. Olive Kagendoon eenyu? Akkamittiin qabeenya ishee dhabde? Eenyummaa fi jireenya ishees akkamiin dhabde kan jedhanis isin biraan geenya. Isinis hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Guutuun maqaa ishee Olive Kagendo Peter Moridaadha. Amma dubartii ganna 46ti. Barsiisaa isheetiif jaalalaan kuftee maatii hundeeffachuus dandeesseetti. Abbaan manaa ishee immoo barsiisaa ishee. Achinis utubaa jireenya isaanii kan ta'e immoo nama Pete Morid Morfaat jedhamudha. Jaalalleewwan lamaan kunneen gaa'ela kan raawwatan bara faranjoota 2005tti ture. Wallabdeen ammaa osoo hin uumamin duratti jechuudha. Wallabdee fi jeequmsa kanaan duratti yeroo jaalalaa dhugaa fakkaatu waliin dursaniiru. Abdii ifaa laphee jaalalaa fi qophaa'ee kan qabdu dubartiin kun jaalalleen ishee kun yeroo barbaaddetti wayita argattu tasgabbaa, arrabni isaa waan gaarii kan dubbatu, amala gaarii kan qabu fakkaatu mee waliin haa jiraannu jedhee gaafate. Inumaayyuu immoo namaaf kabaja kan qabu, amantaan cimaa fi nama waaqaa fakkaata ture. Namicha kana waliin jiraadhee waliin dulloomuun kennaa waaqaa gaafataa hanga jettutti gonkumaa qulqulluu ta'ee wayita isheetti dhiyaatu gaaffii kana diduun abaaramuudhaa jechisiisaa ture. Kiyyoo badii fi ammeenyaa isaa kana keessa seenuu hafuunis waan hin taanedha. Jaalalli laphee dhadha'u sun adeemsa keessa aarsaa hadhaawaa akka eebichaa na kaffalchiisa jettee gonkumaa hin yaadne. Jaalalli laphee gaariin jalqabame booda irratti umurii ishee irraa waggoota 20 dhabamsiiseera. Dubartiin dhabaatii fi dafqitee qabeenya horatte kun amma hanga harka nama eeguutti geessiseera. Mee maaltu uumamee laata? Waa hunda horattee jaalalli kan irraa saamee Olive Kagendoon hanga du'a kootti ana waliin jiraata jettee namichi waliin bultii dhaabbatan kun booda irrattis aarsaa guddaa kan kaffalchiise kan wal argan mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti osoo barachaa jirtu ture. Bara faranjoota 1995tti ture kan jettu Kagendoon yeroo sanatti laphee qulqulluun kan nama jaallatee fakkaatee namicha isheetti dhiyaate waliin amantaan kan wal fakkaatan mana amantaa tokkotti waaqeffachuu fi wata deemanittis akka wal argan ni yaadatti. Haa ta'u malee umriinii fi sadarkaan barnootaatiin kan wal gitan hin turre. Barattuu sadarkaa lammaffaa abbaan manaa ishee fuulduraa immoo barataa yuunivarsiitii Oldreet ture. Kana caalaa kan isaa walitti fide immoo fiiziksii fi keemistirii sinqorachiisa jechuun sababa uummate ture. Achinis wal jaallachuun dhufe. Haa ta'u malee waliin jiraachuu fi wal barbaachii fi wal jaallachuun isaanii qofti gahaa hin turre. Jalqaba abbootii amantaa fi beeksisuu, achinis maatii irraa eeyyamaa argachuun dirqama ture. Jaalalli lamaanii adeemsa kana keessa hunda darbee Kagendoon barumsa sadarkaa lammaffaa ishee wayita xumurtu gaa'ela hundeeffatanii. Sirbamee ilil jedhamee waliin isin haa tursiisuu jedhanii bara 2005tti godoo ijaarratanii. Kagendoon fi abbaan manaa ishee cidhaan booda yeroo bashannanaa isaanii erga xumureen booda jireenya fooyyaa barbaacha jecha gara magaalaa guddittii Naayiroobiitti qajeelanii.
Naayiroobiin nama dadhabaa ta'ee fi kan hin mijanne dadhabuu, dafquu fi dhama'uu qofti kan nama guddisu qofadha. Kaagendoon yoo taates dubartii salphaa hin turre. Abbaan manaa ishee barumsa isaa dabalataan yoo itti fufu itti gaafatamummaan maatii bulchuu fi nyaataa fi uffata guutuuf hojjetanii fiduun kan kaagendoo ture. Qaranummaa dhiiftee guyyaa fi halkan dhamaa hojjechaa abbaan manaa ishee wayita ishee dhiibu danda'a jiraatteetti. Naamusaan kan jajamtu baay'iftee waaqa ishee kan kadhattuu fi nama abdii horii fi jiraattu turte. Guyyaa tokko hundumtuu ni darba ni sirraata jettee abdachuun waan qabdu hunda jaalalaa fi maatii fi kennite. Jaalalleewwan lamaan kunneen wayita gara Naayiroobiitti deemanitti harka duwwaa ture. Abbaan manaas hojii hojjetee hin beeku. Yeroo baay'ee anumti hojjechaa isa harka duwwaarraa kaasee barsiisaa maatii dursuu jalqabnee kan jettu kaagendoonni firaasha irra ciifnullee osoo hin qabaatin yeroo dheeraa fi lafarra rafnee bullee jechuun dubbatti. Egaa adeemsa keessa hojiin isaanii firii argamsiisaa, dhamaatiin isaaniis milkaa'uu jalqabe. Firaashii bitatanii innis hojii fooyyee ni argata. Darbees manneen jireenyaa ijaarsisuun fi kiraarraasii galii argachuu ni eegalu. Waaqnis daa'imaan isaanii eebbisee mucaa isaanii jalqabaa Queen Saabaa jedhanii maqaa moggaasaniif. Harka duwwaa kan turan jaalalleewwan lamaan kunneen yeroo kanatti kan jiraatan mana jireenyaa isaanii keessaa ta'urraa darbee mana kireeffatan dabalataan horataniiru. Egaa bara 2009tti Naayiroobiitti hojii gaarii hojjechaa kan ture abbaan manaa ishee kun gara Moombaasaatti jijjiiramee akka hojjetu ramadame. Daballi guddaa fi guddina gitaa hojii argatee waan ta'eef lamaanuu walii galuun Moombaasaatti hojii isaa ni eegalam. Maallaqa argatan qusachaa Moombaasaatti mana jireenyaa biraa bitataniiru. Haati manaa immoo Naayiroobiitti hojii qonnaa irratti hirmaachuun jireenyi isaanii haalaan jijjiirame. Naayiroobiittis ta'ee Moombaasaatti manneen jireenyaa ijaaraa fi kireessaa qabeenya kuufachuu itti fufani. Qabeenyi isaanii guddachaa fi dabalaa galiin isaanii bal'achaa deemuu itti fufus rakkoon biraa garuu uumame. Haati manaa Naayiroobiitti abbaan manaa immoo Moombaasaatti jiraachaa hojii isaanii hojjetu. Torbanitti yookiin guyyaa 15tti wal argaa yeroo jaalala isaanii daddabarsaa turan. Yeroo tokko isheen gara Moombaasaatti yeroo biraa immoo inni gara Naayiroobiitti deemaa wal argaa turan. Adeemsa keessa garuu abbaan manaa ishee Piiter gara Naayiroobiitti deemee ishee gaafachuu ni dhaaba. Isheen gara Moombaasaatti akka dhuftuu fi wayita isa gaafattus sababa tarreessa. Haalli kun bitaa kan itti ta'e Olive Kaagendoon dhufaan jira jettee otoo isaaf hin beeksisin akka tasaa gara abbaa manaa ishee Moombaasaatti qajeelte. Gara abbaa manaa isheetti kan deemtes halkan yoo ta'u mucaa isaaniis xiqqeessuus qabattee ture kan deemte. Hanga har'aa mana jireenyaa inni keessa jiraatu wayita geessu garuu wanti isheen ijaan argite amanuu hin dandeenye. Manichi cufamaa ture. Abbaan manaa ishee immoo bilbila hin kaasuuf. Abbaa amantaa Naayiroobii jiraatanii fi abbaa manaa ishee waliin walitti dhufeenya kan qaban argattee wayita marattus immoo kana caalaa oduun laphee ishee cabse itti himame. Abbaa amantaa ta'e sobuu hin qabuutii dhugaa isaa beeki jedhanii abbaan manaa ishee dubartii biraa fuudhee jiraachaa akka jirus himani. Gara Naayiroobiitti maallaqa ittiin deebitus kennanii ergani. Wanta uume hunda liqimsuu fi fudhachuu kan dadhabde Kaagendoon gara Naayiroobiitti deebitee callistee wanta boriitti uumamuu danda'u eeguu jalqabde. Ulfii fi dhugaan suuta beekamaa akkuma jedhamutti iccitiin yeroo dheeraa fi dhokatee hafuu waan hin jirreef dhumarrattis abbaan manaa ishee Piiter bara 2016tti waraqaa maatii addaan baasuu fideef. Balleessaan koo maali jettee gaafattus deebinsaa garuu ani si waliin addaan bahuun barbaadaa kan jedhu qofa ture. Daftee akka mallatteessituu fi humnaan doorsisee waraqaa kana akka mallatteessitu taasise. Kun hundumti wayita ta'u Olive ulfa turte. Kan ajaa'ibsus immoo namichi kun haadha warraa isaa fi waa'ee seenaasaa waan tokko hin dubbanne. Kanaafuu dursee haati manaasaa mucaasaa baatte kun daandii isaarraa akka maqxu taasisuu qabaa ture. Jaalalli jaamaadha akkuma jedhamutti dhugaadhaa kan jechisiisu seenaan kun jireenya koo keessa bahee maatii koo haaraa hin jeeqin jedhuun fudhachuuf lama hin yaanne. Roga dadhabbii isheetti fayyadamee jireenya ishee irratti qoosaa kan ture namichi kun huccuu ishee baasee manneen jireenyaa waliin ijaarratan furtuuwwan haaraatiin cuccufee mana ayireem. Qabeenya dafqitee fi dadhabdee horattee humnaan dhaaluun kanaan booda kan kee waan hin taaneef gara dhuftetti deebi'i jedhee geggeesse. Dhumarrattis qabeenya ishee dafqitee horatte keessaa dumbulloo osoo hin kennin ari'amte. Qabeenya waliin horatan shilingii Keeniyaa miiliyoona 200 baasu keessaa harka ishee duwwaa akka baatu taasifame. Seenaan ishee harkarraa jirus yaadannoo fi ijoollee ishee qofadha. Waan hundumtuu kan itti dukkanaa'e Olive Kaagendoon miidhamni ishee itti cimnaan
Ijoollee isheef mana aduu fi qorraa irraa dhorkitu osoo hin hafinii waan rakkatee fi dhimmicha poolisiif iyyachuuf murteessite. Waajjira poolisii wata geessus abbaan manaa ishee duraanii amma immoo diinni ishee kan ta'e namichi kun dursee gara waajjira poolisiitti deemuun dubartii tokko mana isaatti siqsiisee jiraachisaa turus amma naaf bahee jennaan diddee akka rakkifte gonkumaa haadha manaa akka hin turre dabalee ibseefii ture. Poolisoonni garuu mucaa wallaansa baqaqsanii hodhuutiin erga deessee guyyaa 9 qofa kan taate kan hammattee Olive Kagendoon dhugaa wayii tokko akka qabdu shakkaniiru. Poolisonnis rakkoo keessaa baasuuf beekumsaa fi ogummaa qaban fayyadamanii ishee gargaaruuf ni murteessu. Haa ta'u malee hanga ammaatti waan tokko gochuu hin dandeenye. Abbaan manaa ishee duraanii ragaawwan jiran hunda dursee balleessuun qabeenya dhamaatee horattee hunda dhaalee harka duwwaa wayita geggeessetti ragaa tokko dhiyeessuu hin dandeenye Olive. Guyyaan abaaramaa sun nama garaa jabaatutti kan hidhee sun dhamaatii umurii ishee guutuu guyyaa tokkotti harka duwwaatti hambisiira. Dubartiin miskiinaa Olive Kagendoon turtii Afrimex waliin taasifteen mee namichi miidhaa sukkanneessaa akkasii sirratti raawwatee jiraachaa jiru kun sagantaa kana kan ilaalu yoo ta'e erga akkamii dabarsitaaf jedhamtee wata gaafatamte deebiin ishee garaa baay'ee nama nyaata ture. Olive laphee cabeen abdii dagogomee xumurameen qormaata baay'ee keessa darbeera. Ijoollee keenya kunuunsee guddisuuf aarsaa guddaas kaffalaan jira. Addunyaa irratti gocha dabaan hin yaadamne narratti uumtus onnee koorraa dhiifama siif taasisira. Wanti ani si hubachiisu garuu waa'ee ijoollee keenyaa qofadha. Ijoolleen kennaa waaqaati waan ta'aniif isaan gargaari. Sadarkaa gaariirra akka ga'aniifis cina dhaabbadhu jechuun dubbattee turte. Isheen garuu sammuu fi uumaa ishee waliin qabeenya sana hunda kan hin horadhee ture. Amma akkamiin harka duwwaatti hafe? Dabni hundi kun maaliif anarra gahe jechaa ni gaafatti. Dubartiin mana sana hunda qabaachaa turte akkamiin kan inni itti boqadhu nyaata beela koo ittiin dadhabadhu dhaba jechaa ni gadditi. Ammas tanaan garuu cabalaphee malee haaloonii fi gaabbiin ishee bira hin jiru. Waa'ee ijoollee keenyaa akkamittiin godha? Haala akkamiin jireenya gaarii argatu jettee dhiphachuu malee nama daba ana irratti hojjete anis darabee kootiin daba irratti nan hojjedhaa wanti jedhu hin jiru. Abbaan manaa ishee duraanii yoo xinnaate ijoollee isaanii maallaqaan akka deeggaru taasisuuf gaafachuu ishee itti fuftee turte. Dhimmuma kanarratti mana murtii dhaabdee abbaa ta'uusaa mirkaneessuu waan qabduuf qorannoo DNA akka taasisanii manni murtii ni ajajama. Haaluma kanaan ijoollee fi abbaa manaa ishee duraaniirraa wantoonni barbaachisan fudhatamanii qorannoon kun hospitaala biyyoolessaa Keeniyaatti ni taasifama. Bu'aan qorannoo DNA eegamaa tures ji'oota 2 booda ni gahama. Bu'aan isaanis 99.99 akka wal fakkaatu mirkaneesse. Haa ta'u malee dubartiin kun ogeeyyota fayyaatii fi shilingii Keeniyaa miliyoona 2.5 kennitee ragaa dogoggoraa fiddeetti jechuun ni morma. Dhimmicha amansiisaa ta'uu baatus abbaan manaa ishee harka dheeraa fi dabaan guutame kun irra deebiin ishee mo'e. Egaa amma gaaffiin Olive Kagendoo gabaabaa fi ifadha. Mee eenyuun akkan maallaqaan sobee qoratame dhugaan haa ba'u kan jedhudha. Ani miidhamee anaaf murtaa'uu osoo qabu ana irratti murtiin dabarfame kan jettu Kagendoon mootummaan qorannoo cimaa taasisee haqni akka kennamuufi gaafachaa jirti. Dhugaan haa ba'u, qabeenyi koo haa deebi'u, ijoollee keenyaafis wanti barbaachisu haa guutamu jechuun kadhachaa jirti. Lubbuu ijoollee fi kan kootiif mootummaa wabii naaf haa kennu jechuunis gaafachaa jirti. Guyyaa tokko dhugaan akka baatu haqas akka argattu abdii qabatteetti. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii ajaa'ibaa keenya amanuu fi dhimma ulfaatu fudhachuufis nama osoo hin ta'in deeggarsa waaqaa kan barbaachisu waa'ee seenaa Olive Kagendoo ilaalchisuun seenaa gaddisaa qophiin isin biraan geenye kanumaan xumurameera. Mee seenaa kana irratti haamilee isinitti dhaga'ame nuuf ergaa waliin haa marannu. Chaanalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amu irratti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Chaanalii keenyaa fi namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Yeroo gaarii.